jirraa jirtuu maatiiwwan chaanaalii keenya chaanaalii YouTube haaraa banachuu barbaadan steepii kan hordofaa. Jalqaba browser yookaan applicationii barbaadan ni bantu. Edda applicationichi isiniif baneen booda batanii YouTube jettu kana tuqxu. Edda YouTubein keenya baneen booda gara harka mirga keessanii sign in kan jedhu kana tuqxu. Edda sign in jettaniin booda bakka email jedhutti deemtanii Gmail keessan galchitu. Fakkeenyaaf ani kan Oromoo TikTokin galchaa. Edda Gmail keessan galchitan booda next jettuni. Edda next jettaniin booda page kana isiniif fida. Bakka enter your password jedhutti password keessan galchitu. Edda password keessan galchitan booda next jettuni. Egaa amma Gmail keenyaan sign up nuuf ta'eera jechuudha. Sanaan booda gara harka mirga keessanii bakka profile keessanii deemtanii tuqxu. Edda tuqxaniin booda create a channel kan jedhu irra click gootu. Edda create a channel kan jedhu tuqxaniin booda get started jettuni. Sanaan booda page kana isiniif bana. Choose how to create your channel jedha. Warroonni maqaadhuma Gmail keessaniin banuu barbaadan kana jalatti select kan jedhu click gootu. Warroonni chaanaalii keessaniif maqaa haaraa yookaan maqaa biraa kennuu barbaadan immoo kana jalatti select jettanii maqaa biraatti kennitu. Amma ani maqaadhuma Oromoo TikTok jedhu waan banuu barbaadeef selectin jedhaani. Edda select jettaniin booda page kana isiniif fida. Egaa amma chaanaaliin keenya create ta'eera. Isa jalatti upload a profile picture jedha. Suura yookaan footoo chaanaalii keessaniif ni filattu jechuudha. Kanaaf batanii kanarra click gootu. Edda click gootaniin booda suura ta'e ni filattu. Edda suura filattaniin booda gara jalaatti deemtanii save and continue jettuni. Save and continue edda jettaniin booda page kana isiniif fida. Egaa amma chaanaaliin keenya guutummaan guutuutti create nuuf ta'eera jechuudha. Egaa vidiyoo isa taanutiin haala ittiin vidiyoo upload gootan akkasumas vidiyoowwan YouTube faana wal qabatan baay'ee isiniifan qopheessaa. Warroonni chaanaalii keenyatti subscribe osoo hin godhin ilaalaa jirtan subscribe akka gootan isin yaadachiisa. Vidiyoo biraatiin amma wal arginutti nagaatti.